gurbaa tokko kadhaabbatee gartee akaafaa isaa qabatee ooyiruu isaa keessa dhaabbatutti ooyiruu ebaluu san dhaqaati obaasa sagalee jettu gartee duumessa keessaa dhagahe gurbaan kun beekamtii dhugaadhaa yoo rabbiin si beeke bakka sadiitti adda baasaa jedhe tokko gartee fuudheeti miskiinaaf irraa sadaqadhaa wa'aakulu ana wa'iyaalii thuluthaa seerri hundinuu rabbii gadiitti jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولي سقنتا قرتي سينا إرقم ربي عليه الصلاة والسلام نوفيمن خلما أرات إرقم ربي راقرتي هممن تاتيلي قرتي جرينيا ندورة دبر خيسا أكسوما سينا لي قري إرقم ربي وديسودان نوفيمودان أكوا إرابرنو nuuf gartee dabarsantu jira seenaalee san keessaa kan guyyaa irraan tanaa seenaa ajaa'ibaa seenaa gartee subhaanallah yoo gartee warri dachiillee si wallaale akka gartee warri samii si beeynaan gahaa akka tahe gartee seenaa kanarraa baranna rawaa muslimun fi saxiixihi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaal hadiisa gartee saxiixa muslim keessadhu fi ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam seenaa ajaa'ibaa takka nuufi manduba أكن جانر كما ربي بينما رجل بفلات من الأرض جد ما قرتي قربان دجي براهاتك خيستي ديما جرو فسمع صوتا في سحاب قرتي دومي ستوكو سقلي ساد أجيدبا دومي سمولك أبا مخيسا توكو إسا كان يقول أجيدبا اسقي حديقة فلان دومي ساجا اسقي حديقة فلان ooyiruu ebaluu san dhaqaati obaasa sagalee jettu gartee duumessa keessaa dhagahe gurbaan kun fatanaxaa dhaalika saxaabu eegana ammoo duumessi kun gartee garanaa gamasii walitti qabamee deemuu jalqaban duba duumessi kun fa'afraga maa'ahu fi harratin ay fi jihatin gartee bootaa takka walitti qabamanii deemanii bakka takka dhaqanii bakka sanitti gartee bishaan isaa rooban gartee bishaan achitti rooban bakka sanitti gartee hogganii fi duumessi kun roobe dachiin bakka san jirtulleen bishaan kana qabatteetuma teeysiif ja'at ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam fatatabba'a almaa'a fa'idaa rajulun qaa'imun gurbaan gartee amma gama gartee duumessi kun imalu jala deemuu jalqabe ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam duumessuma duukaa osoo deemuuti gurbaa tokko kadhaabbatee gartee akaafaa isaa qabatee ooyiruu isaa keessa dhaabbatutti fa'idaa huwa qaa'imun fi hadiiqatihi ooyiruu isaa keessa isaa dhaabbatu nama tokko nama caadii tokko dhufe duba ni je'een yaa rajul masmuka gartee eenyu ati yaa gabricha rabbi maqaan kee eenyu je'een gurbaanis ni je'een maaliif maqaana gaafatta jennaan gurbaan akkana jechuun isaa deebise inni gaafatu kun jechuu قرتي أنين أجيه يا عبد الله إني سمعت صوتا في السحاب دومي سقرتي إساء كان جؤون أجيه اسقي حديقة فلان مقاخي خاماتنا هم تخانا أويت دوميسي أويرو إبلو سندقاتي أباسا أويرو إبلو سندقاتي أباسا جاني دوميسي أكسي ديما في بوتاتي تنتسي روبي قرتي مالو مربي خيسي في ربي خي جدو جرا قرتي ناهمي فماذا تصنع فيها أويرون تنو اتشتني سينك أبدو مالي نافمي مالو متدليدي أكن ربي سيقفاف أصوبك كبيراي الروبين قرتي أويرو تيتانا وني ربي أوباسف مالي جي إغافتين قربان أكن جي اتشو نسادي بسدوبا أما إذا قلت هذا يوني في خنرها خلقافة تتاتي هما ركون قبوسين فيني ماجين فإني أنظر إلى ما يخرج منها وان قرتي أويرو تنراب أركمو وان قرتي قتردي أويرو تنرى نابيه قرتي فأتصدق بثلثه بكسدتين الدباساجي توقو قرتي فوريتي مسكينة في الراسة دكردا وآكل أنا وعيالي ثلثا harka gartee tokkommoo anaa fi ilmaan kiyya maatii kiyya nyaachisaaji wa aruddu fiihaa thuluthaa gartee harka sadaffaa hafisan immoo khaayetiin kuusee gartee yeroonii fi biraa ittiin qotaanii facaafadhaanii jedhe
waan ooyiruu tanarraa qabu hundaahu bakkuma sadiitti akka baasu rabbiidhaaf baallama seenee ahadii seenee duba. Tokko ofii nyaata maatii isaatii wajji, kan lammaffaa gartee miskiinaaf sadaqata bakkuma sadi baasee. Kan sadaffaadhaa immoo ittiin qotataa jechuumarraa itti aantu. Akkana rabbii wajji baallama seenee kanuma iccitiin malee wanni biraa takkalleen hin jirtu je'een jaargamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam. Subhaanallah, seenaa tanarraa waa hedduudha baranna duba. Seenaa tanarraa wanni barannu guddaan maali beekta? Man aqaama amara Allah aqaama Allahu amrahu. Namni amrii rabbii takka dhaabe gad waan rabbiif baallama seene qaalii rabbii jala butamuu keessatti waan rabbiin irraa fagaadhaa jee irraa fagaachuu keessatti namni ajaja rabbii gartee dhaabe jiru tanarratti rabbiin amrii isaa hunda miila lamaan gad dhaabaaf jechuu yaadaa fi muraada isaa hunda akka guutu duba. Akkasuma waman sakhara maa bayna yadayhi lillah, waan harka isaa jiru namni rabbiidhaaf laaffise rabbiidhaaf namni godhe jechuu maal qabdaate har'aan tana gartee wooma qabdu irraa naa himime. Mee fagoo hin deemine mobaayiluma ati qabdu kana yoo mobaayila kana gartee khidmaa waan rabbiin jaalatu keessatti qofa itti fayyadamuuf rabbiidhaaf baallama seente rabbiin waan biraa akkasii kanu shakkiin qabaatin wahuma qabdu kamiyyuu yoo rabbiif gartee fagootu taate ati whatever yoo gartee qabeenya tahes yoo ilmaan tahes yoo gartee mana tahes wahuma qabdu rabbiidhaaf ati of qabnaan rabbiin sakhara Allahu laka maa bayna yadayhi. Rabbiin immoo waan isa bira jiru hunda sii laaffisa. Wanni rabbii harka jiru maali? Wanni rabbii harka jiru waan dachee fi samii keessa jiru hundaahu ajaja rabbiitiin deema. Lahu maa fi samaawaati wa maa fi al-ard. Wanni samii keessa jiruu fi wanni dachee keessa jiruu fi wanni jidduu tana jiru hundinuu ajaja rabbiitiin bulan duba. Kanaafuu ati gaafa amrii rabbiif seente takka yeroonii fi rabbiif oggolchiiftu rabbiin gartee uumaan kun hundi akkasiif oggalan godha. Wa kullu haadha al-kawni biyadillah, harka rabbii waan jiraniif fakun lillahi yaa gabricha rabbii atis rabbiidhaaf tahi kamaa yuhibbu akka rabbiin sirraa jaalatu tahi yakun laka kamaa tuhibba akka ati jaalattu immoo rabbiitu siif taha. Wathiq anna qawaaniina addunyaa, gartee amane gartee seerri kamiyyuu duniyaa tana gubbatti tumame taxkumu nnaas ilma namaati gartee hogganti walaa taxkumu Allah rabbii hogganuu hin dandeessu jechuu. Ajjeesiin namaa, dhabiin namaa, dhabamiin namaa hundinuu gartee seerri kamiyyuu addunyaa tana irratti tumamu rabbii irratti tumamuu hin danda'u. Seerri hundinuu rabbii gadiitti jechuu. Gaafa ati rabbiidhaaf oggolte seera jiruu duniyaa kana hundaahu rabbiin sii jecha ni jijjiira jechuu. Kani bakka biraa hin roobin ooyiruu namticha kanaa qofa gartee akka roobu duumessi walii dhaamee gartee malaayikaan ebaluu san ooyiruu isaa obaasaa jedhanii akkasi dheeyxee gartee achitti ooyiruu isaa qofa obaasteef jechuu. Tanaaf gaafa ati rabbiif taate rabbiin akkasii ta'uu barraa jechuu. Kan lammaffaa wanni seenaa tanarraa barruu beekamtiin shuhuraan takkaa uffamasummaan ta rabbii ta gubbaa santu caalaa jechuu. Wallaahi arraan tana namni addunyaa irratti yoo si beekee si beekuu baatee hedduudha namni gartee zamana osoo TikTok hin dhufin, Facebook hin dhufin, osoo gartee social media tokkollee hin jiraatin namni beekamaan salafarraa gartee arraan tana nuti maqaa isaanii dhoddoonu hedduutu dabre jechuu. Kanaaf beekamtii dhugaadha yoo rabbiin si beeke, yoo rabbiin gartee gubbarraa siif jaalate jechuu. Gartee addunyaa tanarratti namni beekamuuf beekamuu dhabuun qiimaa takka hin qabu jechuu. Addunyaa irratti osoo hin taane gubbaa warri akhiraa sun si beekuudha jechuu. Akkasuma akka gurbaa kanatti waan rabbiin si kenne irraa sadaqachuu keessatti irraa kennuudhaan gartee akka kennaan gartee waa dabaltu waa hin irrisne sii gala jechuu. Akkasuma qabeenyi tokko gartee rabbiin keessa jiru waa takka hin ta'u jechuu sii gale. Ooyiruun tuni rabbiidhaaf jecha waan hin arkadhu hunda rabbiif jecha irraa hin kennadhaa waan sadaqaan hin kennadhaa niyyateef miskiinni irraa hin sadaqadhaa miskiinaafis waan niyyateef rabbiin sababa miskiina inni gartee irraa sooraman saniif jecha isumaafuu miti bara isaanii jecha rabbiin isaa kana ni razaqaa jechuudha. Kanaaf seenaa tanarraa wanni nuti barru ammas tokko sanii jechuudha. Ammallee wanni nuti beekuu qabnu obboleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiruu duniyaa tanarratti namni isaaf gartee gabaroome akka inni barbaadu tahe rabbiin jireenya isaa hundaahu
isaafillee ni tolchaa jechuudha. Rabbiin anaaf isinillee warra jireenya isaanii wal qixxeessee fi amriin isaanii hundi rabbiin isaanii bareecha rabbiin haa taasisu. Galatoomaa ulfaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.